Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuna jirra jirtu marti khaysanuu jechuudha warri chaanaala kee jalatti argamtan. Ammaas jechuudha appilikeeshinii bareedaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu tokko isiniif fidee dhufeetiin jira. Aappiin kun yeroo dheeraaf isiniif hojjechaa ture garuu jidduutti dhaabbatee abdeettee deebi'ee jira. Akka dureenitti hojjetu waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo daawwattan irraa fayyadamuu dandeessaniin isiniin jaa. Osoo gama barnootaan dabareen duratti warri YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenya dabalamaa mallattoo notifikashinaa sangattuqaa ol ka jettu rakaayyadha. Yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jaa. Egaa asumaan gara aappiitti waliin dabarraa. Appilikeeshinaa pilaastorii keessa argachuu dandeenya. Pilaastorii keessa erga gaseenneen booda jechuudha bakka seerchi jettu tanarratti kunoo akkuma argitan zaam vip kajoo kana jechuudha aappiin isuma kana gabbuufattanii jechuudha. Nama gabbuufadheetiin qaba waan ta'eef open jaa. Open irra dhoyne waliin seenna. Kunoo akkuma argitan jechuudha ammaan tana isatti fayyadamaa jira jechuudha. Aappiin kun akka duraaniiti miti. Servera marate jechuudha. Servera jijjiiree deebi'ee jira. Mee amma irraa of godhee waliin ilaallu. Egaa erga haala kanaan gad dhuftaniin booda appilikeeshina tuqaa sadiin gubbaa tanarratti gad tuyxanii ammallee online update ka jettu gubbaa kanarra ni jirti. Egaa erga update godhataniin booda ammallee jechuudha servera isaa ka gubbaa kanarra gad dhoytanii jechuu yeroo takkaaf. Egaa servera gubbaa irratti erga gad dhoytaniin booda akka dureeniititti jechuudha auto select irratti hin hojjetu. Kunoo akkuma argitan jechuudha jalqaba irratti alaabaa Jarmanii ofirraa qabu, booda irratti jechuudha alaabaa Suudii ofirraa qaba, zeen firii lakkoofsa 3 kan ofirraa qabu kanarra guuttattanii jechuudha servera. Erga kanarra guuttataniin booda ammallee asirra gad dhoyna. As keessaa jechuudha zeeniin keessaa qabaanii isin hunda itti mokorachuu dandeessanii. An zeeniin keessaa qaba waan ta'eef zeenii kajalaa kanarratti hojjeta. Akhirarra jiru kanatti jechuudha. Okay, erga haala kanaan xumuranneen booda bakka oof taatee jirtu sana on goonee bannaa jechuudha. Kunoo appilikeeshiniin kun jechuudha hin turu akka ajaa'ibaatti dalaga. Sa'aallee nadda balaan jiru tala takka irratti ol baanaan irraa gadi hin buune isiniin jaa. Aappiin kun saffisa bareedaa ta'e waliin dhufee akka ajaa'ibaatti hojjetaa irraa fayyadamaan isiniin jaa. Akkuma argitan abdeetiin isaa 3.6 jira. Yoo abdeetiin isaa akkana hin ta'in isiniif hin hojjetu jechuudha. Abdeet gochuu qabdu shabakaa jabaadhaani. Egaa barnoonni keenya har'aan tanaa asirra raawwata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaadhaa. Koomentii jalatti yaada keessan nu barreessaa. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa isiniin jenna.